Ishee amma hidhamtee jirti. Hidhaa ji'a ja'atu itti murtaa'ee jira. Maallaqa immoo akka Itoophiyaatti 100,000 yookaan immoo riyaala 20,000 riyaala 20,000tu itti murtaa'ee jira jettee jechuudha. Hidhaa ji'a ja'a hidhamtee jirti. Madaam ishee baay'isoo hidhamtee jirti. Hidhaa ji'a ja'atu itti murtaa'ee birriin immoo 20,000 riyaalatu itti adabbiitti murtaa'e. Sila obboleettiin keeyyuu of ajjeeste. Hammaama keessa seenteetu kilooroksii dhugdee kaatee of immoo huutee of ajjeeste jedhanii yeroo naa bilbilanii. Garuu amma yeroo dhimma isaa gara poolisiitti waan hundumaa kennanii madaamiin immoo hidhamtee jirti. Kun immoo itti murtaa'eera jedhamee. Yoon boqattee jennaan immoo gaafa 15 gaafa 15tti kan isheen boqattee jetti. Ji'uma kana keessa 15 jechuun guyyaa meeqa duradha. Innaa akkamittiin akkas ta'e erga of ajjeestee erga kilooroksii dhugdee akkamitti kun immoo itti murtaa'uu danda'e akkamitti hidhamuu dandeessee naa qulqulleessaa yoo ta'u obboleettiin ishees achuma jirti biyya Arabaa jirti jechuudha. Innaa waggaa 3 taane baay'ee waggaa 3 taane erga biyya Arabaa dhaqxee mucattiin wal duraa duuba dhaqanii ji'a 6 wal dursu. Sanuummoo yeroo sana jette naa bilbiltee jette viidiyoo koolii haasofnee kolfaa turre haasa'aa turre. Guyyaa sana keessaayyuu garaagarummaa sa'aatii tokkoon jechuudha. Yeroodhuma sana immoo haadha keenyaafis bilbiltee turte viidiyoodhaan haadha keenyattiyyuu dubbattee faana haasa'aa turte faana kolfaa turte. Anillee nageenya ishii faana haasa'aan ture homaa tokko rakkoon hin jiru garuu na dabbaree waan akka na dabbaree wayii jetteetti. Isaan ala garuu waan hundumaa waa'ee jireenyaa haasofnee gara fuulduraa maal akka goonu haasofnee achi maal akka gochuu qabnu maal kana mari'ataa turre haasa'aa turreetu kolfaa turre haasa'aa turre. Wanta amma ka'ee deemee nama of ajjeesisu tokkollee ani irratti hin agarre. Bulee miti jetti sa'aatii tokko turanii waan akka sa'aatii tokko wayii turaniitu naa bilbilanii Araboonni. Yeroo baay'ee haasofna waan ta'eef naa bilbilanii maal jedhan obboleettiin kee of ajjeesuufidha. Hin duute jedhanii toon taane nanatti himanii obboleettiin kee of ajjeesuufidha. Kilooroksii fa'aa dhugdii of ajjeesuufidha naan jedhanii. Garuu isheen sanayyuu duutee jirti. Achi immoo maaltu haasa'amaa dhiiraaf jettee of ajjeeste. Dhiiraaf jettee of ajjeeste kan jedhu haasa'ame. Obboleettiin kiyya immoo hiriyaa qabdi. Jaalalleellee qabdi. Garuu jaalallee ishii faana nageenyuma qabdi. Akka nagaa qaban sirriitti hin beeka anis hiriyaa qabdi. Hiriyaa ishii faana nageenya qabdi. Waliigaltee qabu. Osoo rakkoon uumameyyuu waan hagas of ajjeesisuudhaan geessisu tokkollee hin jiru. Innaa maatiin immoo maatii keenyatti dhiiraaf jetteetu of ajjeeste kan jedhu maatii keessatti haasa'amaa jira warra keenya biratti. Isarrayyuu isa kanatu immoo baay'ee maatii kiyya immoo dhiphise. Kanaafiyyuu obboleettiin koo maaliinis akka duute maalis akka ajjeese eenyus akka ajjeese ani waan hin beeku qabu garuu fayyaa ta'uu ishii nan beeka. Gammaddee haasoftee harmeen kiyyayyuu illee na kokkolfisiistee duutee mucaan koo jettee na kokkolfisiisaadhuma duuteeyyuu. Amma naa bilbiltee na kolfisiisaan turre na faana haasa'aan turre isheen waan tokko jettee na kolfisiisaan turre. Osoo na kolfisiistu duutii mucaan koo jettee haati kiyya. Kanaafuu namni akkanatti nama faana haasa'a nageenya haasa'aa jiru akkamitti daqiiqaa tokko sa'aatii garaagarummaa tokko keessatti of ajjeesee argama. Kanaafiyyuu baay'ee tokko bitaa namatti gala. Kanaaf otoo karoora haasa'u yaada haasa'u namni garaagarummaa sa'aatii tokkotti akkamitti of ajjeesasa. Kilooroksii dhugee keemmoo akkamitti danda'e namni ofuudha. Of fanniste jedhani. Ishiin hammaama keessatti of fuutee of fanniste jedhani. Dura Arabaatu achi madaamii ishiitu natti dubbate.
Innaa baay'ee tokko nama ajaa'iba jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf mucayyoon kun yeroo akkana taatee miidiyaa kanarratti haasa'amu immoo namni hundumtuu anillee akkasuma of godha, anillee ofin ajjeesa, anillee ofin dhabamsiisa, anis guyyaan koo ga'eera, anis guyyaan koo tokkodha, ankoos guyyaa wayii jira, anaafis bakka namni hundumtuu akkana jedhe mucattii jala deemee jechuudha. Dhiirri beesmaa maal abboo maal garuu yeroo miira keessa galan yeroo wayii akkasiin jedha malleeti. Garuu xinnoo ishee gara laphee ofiitti yeroo deebi'an immoo waan akkasii hin hojjetu. Amma namni amma fakkeenyaaf lubbuu isaa yeroo baasu dhugaa dubbachuuf nama du'e illee hin dhaga'u siin galus maatiin ofii garuu baay'ee miidhamu hin cabu. Laalarree mucaa fayyaa erganii reeffa eeguu sanuu yoom uftee yoom achi hin baasiidhaan sirratee haalli xumuramee ergamee galchamaa kana maatiin akkanaatti bakka hirriba boqonnaa hin qaban dhugaa waaqa jechuudha. Ijoollee ofii arganii jechuudha. Hundumaa dhukkubsachiifatanii maal godhanii yoo boqatte kun humaa miti. Garuu isaan kun amma baay'ee rakkoodha. Isaan immoo bara kana keessa waan baay'ee namarratti haasa'ama jechuudha. Waan ati hin goone fa'aa dhugaa kan ati hin hojjenne fa'aa asirratti odeeffama. Amma obboleettiin ishee kun du'a obboleettii ishee irratti kan baay'ee gaddite dhiiraaf itti of ajjeeste kan jedhame. Dhiiraaf itti of ajjeeste kan jedhame kana baay'ee gaddite jechuudha. Obboleettiin ishee jechuudha. Maalis haa ta'u maali garuu madaamiin immoo hidhamtee jirti jette. Akkamitti biyya Saawud Arabiyaa keessatti kun akkamitti ta'ee? Naafaa qulqullaa'u jette. Naafaa qulqullaa'u dhugaansa haa bahu. Hordoftoota kiyyaa dhugaa dubbachuudhaaf waaqni isin haa eegu. Nagaadhaan illee isin baase, nagaadhaan illee isin haa galchu. Dhugaa dubbachuudhaaf miirri biyya sana keessatti keessummeessan baay'ee ulfaataadha. Namuma keessa darbeetu beeka malee amma biyya arabaa yoo jedhan haasaama taraa wayiiti. Garuu gaafa jireenya keessa jiraatanii dhugaa dubbachuudhaaf guyyaatti of ajjeesuuf akka of ajjeestu dhabdu faallee jira. Akkamitti akka of ajjeestu wallaaltu faallee hin jijjiira garuu keessa immoo hin darbama mooti. Hin darbama waan akkasii sammuu keetti dhufaa sitti si mul'ata. Sana garuu daftee gara ofiitti deebitee waaqa kee kadhattee maal yoo jettee bakka si dhiisa. Malee haalichi dhuguma ulfaataadha. Achi waan tokko waan si bukkee yerootti dabalamu waa'een jireenyaa natti dabalamu waa'een kaadhimaa hiriyaa jaalallee abbaa manaa kun immoo ofii irratti yeroo daddabalamu waan ta'e rakkoon uumamu abdii hinuma nama kutachiisuun jedhan. Namni lafa jirutti yeroo tokko abdiin kutata. Haala jiru keessatti yeroo baay'ee rakkatu abdiin kutata garuu abdii kutatee duubatti deebi'uu qaba malee abdii kutatee garuma sanatti deemuu hin qabu. Nama gaddisiistii bahanii achumaan hafuu waaqni isin haa oolchuu. Dhugaa dubbachuudhaaf nagaa qulqulluu fayyaa meedikaala guutuu qoramtanii akka deemtan nagaa keessan waaqni gara biyya keessanitti deebisee isin haa galchuu. Jiruun biyya lafaa hin guuttu eessas hojjedhu asis hojjedhu deebi'ee sanuma waan ta'eef sanuma kan ta'e kanarratti immoo isuma irratti jiraatama. Isuma sana ta'e isuma hir'uu ta'e sanatti immoo inuma jiraatama bakka. Dhugaa dubbachuudhaaf maalumaafuu jabaadhaa maamiti. Mucaa ishee kana immoo waaqayyoo lubbuu ishee haa maaru. Taansee immoo dhugaa ishee haa baasu. Shamarran biyya Arabaatti lubbuun isaanii darbe kamii isaanii maalitti beeknaa miti du'anii magaluu isaanii malee maaliin akka du'an eenyu akka of ajjeesan maal ta'umaa tokko hin beeknu garuu reefuu magaluu qofadha kan beeknu. Kana isin haa oolchu waaqayyo dhugaa isin haa dursu.